Lubni bal'ina sarkaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Yeroo 17 hidhaan kan itti murtaa'ee fi hidhaanis kan dararamaa turan 18ffaatti immoo duuti kan itti murtaa'e akkasumas namoota hedduu gara mootummaa waaqayyootis waamaa kan turanii fi sagalee isa jireenyaa guyyaa hundumaa bulee ga'ee haara'us kan labsaa turan lubni kabajamaa fi jaallatamaan bal'ina sarkaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Egaa namoota dhibbaataan lakkaa'amanis akka warri qulqulluu isaan gaggeessanitti ayyaana tajaajilummaanis kan mudan yoo ta'u waggaa 62 guutuu wangeela mootummaa waaqayyoon labsaa kan turan akkasumas dhiyeenya kanas duutii anaaf boqonnaadha abdiin kutaniidha. Manni Oromoo namatti hin balleessine namatu itti balleesse malee isiniif garuu bilisummaan ni dhufa nuyiif garuu gara galgalaatii ni deemna jechuun dhaamsa kan dhaammate yoo ta'u guyyaarraa garuu akkuma dhaammatee fi akkuma dubbatettis addunyaa kanarraas deemanii yookiis boqotanii jiru. Maatii fi firoota isaaniif akkasumas uummata Oromoo addunyaarra jiruu fi waldaa kiristaanaa maraafis jajjabina guutaa hawwina. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoo Shamar Kafunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha lubni kabajamaa fi jaallatamaan lubni bal'inaa sarkaa addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Egaa lubni bal'inaa sarkaa namoonni hin beekne jirtu jedhamee waan yaadamu miti. Namoota 158 tajaajilan ayyaana waaqayyo isaanitti kennenis kan muudan yoo ta'u yeroo 17f kan hidhaman manidhaatti daramaa kan turan 18ffaarratti immoo du'ii kan itti murteeffame lubni bal'inaa sarkaa yaarraa kana garuu addunyaa kanarraas boqotaniiru. Dhalatanii waggaa 6tti gooftaatti kan amanan wayita ammaa waggaa 83ffaa qabatanii jiru. Tajaajiltoota 158 kennaa waaqayyoo hafuura qulqulluu isaanitti agarsiiseen muudaniiru. Si'a 17s kan hidhaman 18ffaattis duuti kan itti murtaa'e afaan Oromootis wangeela osoo hin lallabin jedhamanii dararfamanii afaan Oromootiin garuu lallabaa kan turan lubni kabajamaa fi jaallatamaanis lubni bal'inaa sarkaa addunyaa kanarraa guyyaarraa boqotaniiru. Waggaa 62 guutuun wangeela lallabee baroota kana hundumaa keessatti saba Oromoo itti bade malee saba biraatti balleessee argee hin beeku. Nuti arguu dhiisuu dandeenya. Isin dhaloonni kun garuu saba kanaaf bariin bilisummaa dhufee uffee ni jettuu hin shakkina. Tasumas ta'e yaada keessan keessa abdii kutannaanis hin jiraatina. Anaa fi namoota na fakkaatan warra kakuu dadhabaniif garuu gara galgalaatii deemsi keenya duuti kana booddee anaaf boqonnaadha. Amanaa isiniif darba nuun jedhanii kan turan ergaa isaanii osoo lubbuun hin darbin kan dhaammatan yoo ta'u egaa jajjabina guddaa waldaa kiristaanaa fi uummata Oromoo idila addunyaarra jiru guutummaafis jajjabina guddaa hawwina. Yeroo hedduuttis dararama guddaa keessa kan ture Oromummaafis kan ari'atamu akkasumallee yeroo garaagaraattis xalayooliin garaagaraa kan itti kennamu hojii mootummaarras kan ari'amuutiin dararama guddaa keessa kan ture mirga amantiinsa sarbamaa kan ture osoma ta'us darbee afaan isaallee sarbame didee inni garuu afaan isaattis Oromummaattis ta'e amantiisaatti cichee kan ture dhugaa dubbachuu fi wangeela dhugaarratti hundaa'e loota barsiisuu fi kichuuwwan hedduu lafaa kaasuun kan beekamu lubni bal'inaa sarkaa abbaan keenya kabajamaanis addunyaa kanarraa boqotaniiru. Egaa waggoota 60 oliifis waaqayyoon kan tajaajilaa turan lubni bal'inaa sarkaas kan isaan dhukkubsatan yookiis immoo kan isaan du'anii dhukkubsanii hospitaala Kooriyaa keessattis yaalamaa erga turanii booddee galgala kana garuu lubbuun isaanii godaantee jirti. Egaa akkuma isaaniiyyuu jedhanii duuti anaaf boqonnaadha akkuma jedhanii egaa macaafa qulqulluu keessattis duuti bu'aa kootii yoon du'e nan boqodha duuti immoo boqonnaadha duuti aara galfiidha akkuma macaafni qulqulluu jedhu isaanis dursanii kan dhaammatanii fi dhaloota hafee jiruufis akkasumallee ergaa fi waan isaan keessa jiru mul'ata isaan keessa jiru kan lafa kaanii darban yoo ta'u isaaniif jajjabina guddaa akkasumallee
isaaniif boqonnaa guddaa waaqayyo isaaniif kennuuf maatii isaaniif firoota hiriyootas akkasuma waldaa kiristaanaa addunyaa irratti argamtu buluudhaaf akkuma kana uummata Oromoofis jajjabina guddaa. Egaa ari'atama kam keessattuu dhugaa kan nama lafa hin buusne ari'atama guddaa keessattuu dhugaa lafa buusuu irratti asiifachi kan hin jenne dhugaatti cichee dhugaa labsaa dhugaa himaa akkasumallee karaa itti agarsiisaa xinnayyoos gara guddinaatti harkisaa fi tajaajiltoota hedduufis karaa kan ta'ee fi eebbaa fi ayyaana waaqayyo isarra ta'es kan qoodaa fi hiraa akkasumallee muudaa kan ture lubni bal'inaa sarkaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Egaa lubni kun luba jaalalaan kan beekamuu fi akkasumallee quuqa saba isaa kan qabuu fi quuqaa dubbii sagalee waaqayyo isa jiraata isa dhuma hin qabne bulee ka'ee isa haara'u guyyaa hundumaa kaleessa isa jiru boriis isa jiru alfaa fi omeegaa isa ta'es lallabaa fi dhugaasaa dubbachaa kan ture dhaloota hedduus kan burqisiisaa ture. Egaa guyyaa har'aa kana obbukkeedha dhabuunis gadda guddaa akka namatti dhaga'amu osoo ta'ee jiru karaan isaanii fi akkasumallee daandii isaan nutti agarsiisaa turan garuu irraa maquun nurra hin jiraatu. Egaa bilisummaan tokko akka dhuftu jabaadhaa hin shakkinaa abdii hin kutinaa nuyiif warra na fakkaatanii fi garuu lafti keenya gara galgalaati. Haa ta'uyyuu malee anaaf duutii boqonnaa kootii yookiis immoo aara galfii kootii lubni bal'inaa sarkaa kan jedhan akkuma jedhanii fi akkuma dubbatanis guyyaa har'aa kanas godaananiitu jiru. Egaa namoota jajjaboo fi gurguddoo ijji fi qaroon isaanii fageessee waa kan yaaduu fi akkasumallee fagoottis kan himu nama jabaa kanas obbukkeedha dhabuun namatti dhaga'ama. Yeroodhaa gara yerootti raajiiwwan hedduu kan dubbatan taateewwan hedduu kan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran guutummaattis kan dubbatuu fi dursee kan argu. Egaa guyyaa har'aa kana immoo nu biraa boqoteetu jira. Egaa raajiiwwanii fi ergaawwan inni dabarsu tokkoon isaallee kan hin raawwatamiin kanneen jiran muraasa yoo ta'u haa ta'u malee isaanis guyyaa eeganii raajiin afaansaa lafa kan hin buunee fi yeroodhaa gara yeroottis waan inni jedhe kan raawwatu waaqayyos dubbii afaansaa fi ejjeta miila isaa wajjin kan ta'u raajiin kabajamaa yookiis immoo lubni bal'inaa sarkaa addunyaa kanarraa boqochuunsaa kan namatti dhaga'amu yoo ta'us karaa fi akkasumallee dhaloota hedduu akka oomishanii deemanis quba qabaachuu dirqama. Egaa namoota hedduus kan oomishanii fi namoota hedduufis karaa kan saaqan namoota hedduus ayyaana isaanirraa kan qoodan akka waaqayyo isaan gaggeessee fi afuur qulqulluu isaan keessa kaanis namoota dhibbaan lakkaa'amanis gara tajaajilaatti kan muudanii fi akkuma kanallee gara mootummaa waaqayyoottis namoota hedduu kan waamaa turan waamicha isaanii biyya keessaa fi biyya alaattis labsaa kan turan iddoo garaagaraatti deemuudhaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo labsuudhaaf beeksisuu akkasumallee dhugaarraa osoo achiif as hin jedhin saba isaaniif quuqama wangeela dhugaas labsaa kan turan. Egaa karaa gurguddaa dhalootatti agarsiisaa fi mul'ata gurguddaa dhalootaaf kan lafa kaa'aa turan akkasumallee jiruu fi jireenya hawaasaa keessa kan ture kan kaleessaaf kanarraa wal bukkee qabanii kalaqanii wal bukkeettis kan agarsiisan lubni bal'inaa sarkaa addunyaa kanarraa boqotaniiru. Isaaniif egaa boqonnaadha akkuma isaan jiran nuyiif garuu nutti dhaga'amuuf mala maatii fi firoota isaanii fi waldaa kiristaanaa addunyaa irra jirtu maraaf illee jajjabina guutuu.